Oduu gabaabaan isiniif dhiyeessaa akkam jirtu daawwattoota keenya jalqabarra mata dureewwan oduu isinitti himuudhaan itti aansuudhaanis bal'ina isaatti kanan darbu ta'a. Oduu keenya kan jalqabaatiin Itoophiyaa fi Eertiraa irratti manni yakka waraanaa baname namoonni waraana Tigraay irraa lubbuun hafan Jarmanitti qondaaltota Itoophiyaa fi Eertiraa irratti mannaa yakka waraanaa banuun isaanii beekame. Himannaan yakka waraanaa kun Eertiraa fi Itoophiyaa irratti akkamitti baname gabaasa bal'aa kan dhageessan ta'a. Oduu keenya kan biraatiin ammoo Liibiyaa keessatti haleellaan sanyummaa gurraachota irratti raawwatamaa jiraachuun ibsame. Dhimma kanarraas bal'inaan kanan isiniif gabaasu ta'a. Oduu keenya kan xumuraati. UNICEF Itoophiyaa fi Naayijeeriyaa keessatti walumaa galatti daa'imman miliyoona 1.3 ta'an kan rakkoo hanqina nyaata madaalawaatiif saaxilaman gargaarsa dhabuuf akka jiran akeekkachiise. Akkam jirtu daawwattoota burqaa oduu chaanaalii keessan chaanaalii burqaa oduu irratti oduu dhugaa ta'e kan biyya keessaaf Kanadaa guyyaa guyyaan kan argattan ta'a. Kanaafuu warri chaanaalii keenyaaf haaraa taatan sabiskiraayib gochuu viidiyoo kana immoo laayik gochuudhaan waliin tura. Itti aansuudhaan bal'ina oduutti kanan darbu ta'a. Oduu keenya jalqabaatiin Itoophiyaa fi Eertiraa irratti mannaa yakka waraanaa banamuun beekame. Namoonni waraana Tigraay irraa lubbuun hafan Jarmanitti qondaaltota Itoophiyaa fi Eertiraa irratti mannaa yakka waraanaa bananii namoonni waraana Tigraay keessatti gaggeeffamaa tureen miidhamanii lubbuun hafan 8 abbaa alangaa mootummaa federaalaa Jarman waliin himannaa yakka waraanaa bananii. Himannaa kanaan qondaaltonni mootummaa fi waraanaa Itoophiyaa fi Eertiraa 12 yakka waraanaa fi yakka namoomaa raawwachuun himatamaniitu jiru. Himannaan kun dhaabbata tarkaanfii seera addunyaa Dr. Aanaa Oomisheen akkasumas deeggarsa dhaabbata DB Boyisii fi Plimpton LLP fi giddugala heera mootummaa fi mirgoota namooma Awurooppaatiin qophaa'e. Himannaan kunis qajeelfama aangoo waliigalaa Jarman yakkoota idil addunyaa biyya alaa keessatti raawwataman akka himatan hayyamuun kan dhiyaatedha. Oduu keenyatti aanuun Liibiyaa keessatti haleellaa sanyummaan gurraachota irratti raawwatamaa jiraachuun ibsame. Godaantota Itoophiyaa dabalatee godaantota biyyoota Afrikaa hedduu Liibiyaa keessa jiran irratti haleellaan sanyummaa raawwatamaa jiraachuu dhaabbileen dhimma godaantota Liibiyaa ibse. Godaantota Liibiyaa keessa jiran irratti qondaalonni mootummaa jeequmsa jibbaa erga raawwatanii booda hawaasa biyyattiitiin dhiibbaan sanyummaa, dhiittaan mirga namoomaa fi loogiin godaantota irratti raawwatamaa jiraachuu dhaabbanni baqattoota Liibiyaa keessaa Refugees in Liibiyaa jedhamu ibseetu jira. Bitootessa 12 hanga 16 bara 2025 gidduutti lixa Liibiyaa keessatti godaantota gurraacha ta'an irratti hidhaa, ajjeechaa, reebicha, sakatta'iinsa waloon gurraacha naannessuun adeemsifamaa turuu dhaabbatichi ibseetu jira. Mata duree oduu keenya kan xumuraatiin UNICEF Itoophiyaa fi Naayijeeriyaa keessatti walumaa galatti daa'imman miliyoona 1.3 ta'an kan rakkoo hanqina nyaata madaalawaaf saaxilaman gargaarsa dhabuuf akka jiran akeekkachiise. Akka UNICEF jedhutti biyyoota Itoophiyaa fi Naayijeeriyaa keessatti yeroo ji'a lamaan caalle keessatti gargaarsi nyaata lubbuu daa'imman hanqina nyaata madaalawaa olaanoo qaban kana baraaru sababa gargaarsi namoomaa USAID adda citeef dhumaa jira jechuudhaan gabaase. Fandii yookiin gargaarsi haaraa yoo hin argamne waan kuusaa keessaa qabnu fixaa jirra. Nyaanni daa'imman hanqina nyaata madaalawaaf saaxilaman baraaruuf fayyadamaa jiru caamsaa keessa nurkaadhuma jechuudhaan Daayirektarri itti aantuu UNICEF Kiitii Vaandeer Heejen ibsa Naayijeeriyaa Abuujaa irraa kennaniin beeksisanii. Kana jechuun Itoophiyaatti daa'imman hanqina nyaata madaalawaa qaban 700 ta'an gargaarsa hin argatan jechuudhaan kun lubbuu daa'imman kanneenii balaarra buusa jechuudhaan ibsanii. Naayijeeriyaatti dhiyeessi nyaata madaalawaa daa'imman 80,000 ta'aniif kennamaa ture ji'a bitootessaa kana ni dhumas jechuudhaan ibsanii. Daayirektarri itti aantuu UNICEF Vaandeer Heejen Naayijeeriyaa irrattuu hospitaala naannawaa Maayigudurii yeroo daawwatanitti daa'ima hanqina nyaata madaalawaan gogaan luqqa'ee arguu isaaniis ibsaniiru. Dhimmi fandii argachuu dhimma lubbuu daa'imman balaa akkanaa keessa jiranii wal qabatudhas jedhanii tasaddacituun gargaarsa USAID carraaqqii baraarsa lubbuu namaa akka kanaa danqeeras jedhanii. Itoophiyaattis kiliinikoonni socho'an 23 Affaar keessatti tajaajila dhaabuu UNICEF ibsuudhaan yeroo ammaa kanas 7 qofatu tajaajila kennaa jira jedhe. Egaa daawwattoota keenya oduu gabaabduun sa'aatii kanaaf isiniif qindeesse kan hagammaatti hordoftanidha. Warri chaanaalii keenyaaf haaraa taatan sabiskiraayib godhaa. Odeeffannoo biraatiin nagaa walitti deebinutti nagaan tura.